Kun sagantaa galgala kiristaanotaati. Dargaggoo Nalagaa Dr. Roobsan Margoon jedhama. Bakka hiyyeessa quncaa taatetti hojii ati hojjettu tokkollee waan hin jirreef Yeroo kanatti taa'ee maannan naaf haaruuf namni jedhoo ta'ee ofiisaa gowwomsaa akka jirudha. barsiisaadha, qo'ataa qorataadha, leenjisaadha. Amma sadarkaa Dr. Abiyyiin keessummeessuttis hojjedheera. Ani mucaa Waaqayyooti. Mana mataa keenyaa qabna. Hojii isaa irratti xiyyeeffachaa Biizinasii qabna. Konkolaataas qabna. achi ilaaltee bareedinummaa haadha manaa keessan irraa nu jalqabdanii Sister Daraartuu Abarraan jedhama. Galma ifaa fi ifa ta'e qabna nuti. Egaa Waaqayyoo nama isa galateeffatu sin jaalataa, nama san galateeffanne sin jaalataa. thank you. Keessattuu dargaggoonni dardaroonni barumsa barachuu jechuun maal jechuun? Barumsa isa kam? Gaa'elatti galuun salphaa ture. Xiqqoo qabsaa'uun qabadeen lafarraa harkisaa ture dubbi. Kompiitara yeroo hundumaa harka isaarraan dhabdu. Hojjedhuu nyaadhu. Bilcheeffatanii fudhachuun barbaadanii akka namni sun bilchaatuu fi gahee mataa isaanii taphatan. Gurraachi kophaa ta'een barachaa ture. Gaa'ela irratti rakkootu jira. Sadarkaa kana gadi buutee hojjetta namoonni naan jedhaniiru. Barsiisaa jechuun fakkeettii Iyyesuus ofiisaa akkamitti sooromuu dadhabe. Iddoo ta'etti rakkoo wayii uumameera jechuudha. Tajaajilaa sobaadha yookaan raajii sobaadha isaan jechisiiseyyuu hanqina maallaqaa akka ta'e kun waan ifa jiru. Ofirrayyuu darbee nama biraatiifuu nama qoricha ta'uu danda'udha. Qaala'insi jireenyaa jira. Lakkoofsi uummataa akka malee baay'ataa jira. Globaalaayizeeshiniin carraadhas hamaadhas wanta dursa argachuu qabu dursa kennu. Nama galii gaarii qabuudhaan hojii Waaqayyoollee hojjechuu danda'u.